ako marate berina kama tanti ayo wanya doko blog ora yo nana tidak walu jolle tena yo blog ora de undo fude ni sarane mo wal ka mun sarane ha ki mo le fude radio wallahi amino ada ante fitte amino kata fude ahmadun fune ahmado mun saran ente ahmad jolle jaha mo ke kamat ujolle jaha wallahi jaha mo shakka wana jana gandu fe jolle aku targatte ente ati ko malle ndewalto dada ana dada rabbi ziyara muga madari du san ke najirani sirki fadari tirda wala dubbise so inde mai dukkubsatani warama fayyamale gafa kaya bata amurtama dubbise ada dariya dubbise dio kana bati lama kalgen indawala sejirani sa akarman nati dada wallani olkota yani tayano jolle bira bubulani guyala mo sadi achi dubbise den ega sigadde robet okay mucaan obboleessi keessuun isa tokkicha bareedaa barisin keessa sidayatayni duraan biyyatti firendike ture durbittiidha na kanatti dorgadhe wallaa sogeddee fira durbitti nama dhogattu maa dhogatte bada sare nukidee xiqqaa baxxuulaa ganda keessa dhuunee dubartiin shamarran kamaaloo sun jirti heerumtee irti ijoollee lama bichaatu jira yeroo sanan beeku ammoo wallaa guguddoon sun holuliin bishaan wajji waraabaa guguddoon sun lamaan heerumtee irti anjarumaa jecha dhufaa barqee teessan ani barbaddaa keessan san gaafa tokko bichaa dhaggeessu subhaanallah achuma dhalatte ati ko gaara sani dhaladhiin amanu baru ummanni kun gisee ani baadiyyaa mana kennaa achi fideensa malee umuun jiru jedhu wa ishee bakaroo jira Enzurai sadaqatet. Shee bakaroo shee kaaduun itti baatu jetteen jaawii warri jaawii ol fuudhee duudatti baadhaa wanna lammiin tuni taatu. Ajaa'iba! Ati eessa jirta Kuweetii? An Kuweetiin Enzurai. Guddattee baraan ji duraan xiqqishuu takka feesbuukuma kana dulloomte na wajjin gali ka'i yeroo furan oofini rabbi jee. Galee si bira dhufuu? Na bira dhuftaa? Wali fedhan sila ko isi sarota barra balkawa am ijoollee Facebook kana raati taas liiti yette yoo naada waltu kinu narraa cufatti akkam si godha ati yeroo akkamitti jaalli keenya guutuu keessa maqaa kiyya qabatee deemta abdii kutachuun illee kunoo siin dubbisuu siin barreessuu boobadii wayiiti wallahi obsa qabda leennan dubbisni ati qoy aboo ijoollee safaraa xiqqashuma isiin nama ganda keenya beeku dhufa Wali comment dia blog ni ada aja. Wano abar rakon amma gili ati full tikere tenam ni kayak gungale ganda kayak odes. Dia orang amma jolle head follow the debise saboni jolle media kerana tu orang lesan ati bilbilani father itu mani father ini tidak boleh warina abar ambar baru. Karena hujan aja nari abar akhirnya ni kita ni lagi. Wallahi. Awak ada wal tapi. Ana wabichana sama de naso jolle tene takitini yu hawa yero faida abdu wanam ne azrati goru khara himti beida kana fi wari dariyan jolle araga ujara sita kitti ana bicha ujara khaya waundanu wagator wagator sini mulle takka ma sho nakana jette nami nanjere be kutu wayo ebalo akana jere jiran barbade account jara san biro ginari ujara Wallahi how are you just to the duran Facebook wali kaunan bro keyboard baga ofra bulo te ajuzan tunjar ti jara qaba mena ti fakate makka kana jira gale rawa kale sa sakale na argite turte gale na ette gale ajuzi ti tunga fanzo de jiru mana talabati na bawu de mo kono herum wajib Even asa isin ana yero samba sabora yunambas ne ara shukar ndemte debite male sudi erumte galte so are
Gide an Saudi jiru birri dhibba shan moo dhibba torbaan dalayti dhibba sagaliin dalayti. Indeessa asaa qaasa deemte ishiin. Qaata abbo turtee maa abbaa dulloomte hin galtu amma ga'e. Yaati galuu dandeettii waan taate maati. Galaan jirtu? Ani waggaa jaha amma waggaa jaha seene. Amma galuun kaaneere? Inshallah heeruma galuu edha asii heeruma moo si bira dhufee heeruma. Si fiduu Kaayiroo? Kaayiroo na fidi baallame si wajji bashannana yaaki. Na wajji bashannanuu barbaaddaa? Uff qillaa kana waan moo yoo ijoolleen ati aslii ta'ee naan jaantama aslii ta'eedhaan barbaalla akkamiin maqaa qabasee. Wallahi ijoollee takkanatti dubbatti taana ati asliiti naan ja'iin narraa dheessan maqama kee kanaan feesbuuka banadhee feesbuuka qayyarachuu dadhabee. Maashoo aslii jedha maqaan kee maashaallah. Ati maal goota taasisi jettare durbittiidha jettuuni? Asirraa kan kamaan gootaati indee tamisaa ta'edhaan. Waluma qixaamaa Kayiriyaa. Wala maashaallah dabar mirtii qabdaa wallah. Yaa. Uummanni miidiyaa kun hin beeku bar gidaan ijoollee guguddaa qaba yeroo soba ta'an. Ofuma na ta'an. Inni mini koo buletiin teessuun heerumte. Hin heerumne. Haftaamii taate amma itti ajjeesu. Ana sama galluure. Ingala hot na fidi gaasi of bira na fidi. Amma haftaamii taate yoonu gidee tokko tokko abbashuu birii na ergite asitti. Mee wallahi jee. Sirti. Itayya. Wala guddoota akka gaafa haboo wajji dhufan tokko Habiba wajji dhuftee turte. Gurraacha gaafa an biyya jiru biyya deemu biyyee haati bara waan xiqqoo itti waliin nan beeytu amma tokko. Deema boos simaa fi haboo bichaa gurraatti. Tilaanaaf haboon sun maa gurraachenne ganda keenya keessaa. Meenja. Anamma Oromoo birrii walitti naa qabdee osoo Oromoon birrii waliin naa qabdee Turkii deemee fuula kana tolchisiifatuu barbaada. Diimadhee galuu barbaada. Indee bara duraan fukkataa tokko amma bareeddee bara. Wallaahi. Wallaahi amma maashaallah ishee. Haajichaa bara amma. Amma guddattee jirta maa maashaallah wallaahi. Atu abbaan kee ishee kaatimaa baala gattasaa qo'e. Maal isaa beeka waliin taanu bara naaf faadhanii na caqaacaqaachee. Gaafa baddaa keessan dhaqisan jalaa dhokadhee isaan na dhungatu dhumna. Maal goota laayite baddaat? Adaada gaafa wajji deemnee gaafa tokko namni chaarmi ta'ee wajji deemnee nuti ana Habiba inni baay'ee ijoolleen baay'eedha yeroo san deemnee dhayna gaaruma keessa san dhaynee mukaan galle beeki. Aboo durbittii doktora fooloo goraa uummata akkanumaan taa'ee keessummaa laalu. Keessummaa fira giiftii kennitaniifi hawwaratti bilbiltee himtu. Mooraaliin beeku hordoftoonni giiftii. Anillee daawwatu. Guutuu biloo godhaa ture waggaa 15 asirra. Wallaahi. Giiftii kennaafi fooloo goraa keessummaa mana nutti dhufe isin malee maal qabne akkas sooraa kiyya galatoo. Wallaahi. Salfanne isin jaa. Oromoo isinii jedhee wallaahi kun biloo kufirraa godhaa ture mucayyoo tana takkitti malee guutuu isaanii. Abdii kiyya galatan argiteetti jaalataa uummanni na hordofu. Ati nama tokko bittiin kalee shiraana takkitti malee hunduu dhaqanii siimanii waan ati hojjettu hunda. Faaxumaan Dubaayin jirti? Faaxumaan Dubaayin jirti. Tiktookii qabdi isin? Wallaahi hin beeku waan takkitti isaaniitu duraan himuun na dubbisanii ammumaan beeku hawaa takkittiidha kana naannessu. Amma diyaaspooraa si kennuu ka'eetiniin Ameerikaa kana deemta Ameerikaa yookiin Kanadaa Awustiraaliyaa si kenninu. Ani Kaayiroo dhufuu fedhan siin jee bara boona fidduu ati qoy. Kaayiroo dhuftee asirraan biyya faranjii deemta ijoollee hiriyoota kiyya ka biyya alaa jiran si kennu na waamtaa deemte. Karaas na gurguradhu bakka. Gabbara malee heerumta ka jaalalaan fiqirii wajji baddaa. Haayika hamilee ofiin dureeti hamilee makeetti fuun taare. Hamilee maa irraa goota bifti diyaaspooraa taata rakkoo mana madaamii kana keessa yooma siinuu siifuu tartee sababaa keetiin nuutu.
ماجد أنا يوم أقول قلت لها البري أكملت كنا سبكات إلى سنو أجائبة كانت رجعت وكفتي أنا فوضى دكتي دي تصور بفورة يوم كابكاهو إن أبرتك